Hiik. Kallacha qabsoo uummata Oromooti. Abaa'oo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota ilmaan Oromoo mara keessaniifu akkam nageenyi koo bikkuma jirtanitti sanaa qaqqabu saniin jecha egaa obboleeyyan kiyya arraan tana waan addaa san garsiisuu dhufee waan isan fayyadu waan nama keenya fayyaduu danda'u kunoo aappicha amma biyya keenya keessa haa ta'u idduma feete haa ta'u warra Saudi Arabiyaa jirtaniif aappicha kana jechuudha warroota laayivii Facebook irratti seenuu barbaadan aappii kana gadi buufachuu san barbaachisaa. Aappii kana Prism Live kan jedhu kana Prism Live kan jedhu kana in buufattan. Prism Live kan jedhu kana yommuu buufattan jechuudha haaluma kanaani amma ani dura YouTube kiyya naaf seenaa YouTube kiyya kana subscribe naaf godhaa saniin jaa Oromoo tiyya qaalii namaa iddoo itti barreessin jettu kana hin xuuxxaa. Iddoo tana maammee ettaanii no maammee ettaanii koomedii ettaanii irraa achisittee jechuudha Oroo gootaa. Oroo gizee goote booda lakkoomsa lama bira keessaa search goote jechuudha. Gizee search goote haala kanatti sii dhufa jechuudha. Kunoo YouTubeen kiyya haala kanatti sii dhufa jechuudha ilmaan Oromoo. YouTube kiyya kana subscribe gootan jechuudha. Haala kanatti sii dhufa kunoo iddoo diimtuu kana dha'uudhaan subscribe naaf gootanii na guddisaa isiniin jaa walaa guddifnu uummata Oromoo koo amma karuma kallattiidhaan karaa aappicha saniitti san dabarsa. Aappichilleen isa kana. Aappichi isa kana. Aappicha kana jala seenna haala ittiin banumsa isaa haala ittiin banumsa isaa isan garsiisa dura. Akkaataa itti banumsa isaa isan garsiisa. Banumsi isaa qallaaliidha. Hayya kota dura ammaan tana kallattiidhaan kara Piraastooriidha. Piraastorii jedhani seenna akkana jennee barreessina kuna. Prism Live jennee barreessina jechuudha. Search kuna haala kanatti godha. Kunoo gizee buufattan gizee itti dhoftan akkanatti hin jaa connect with Facebook sinjaa Google sinjaa Twitter sinjaa page sinjaa akkanatti isanii fida jechuudha. Ati yoo Facebook bichaa qabaatte Facebook irratti daata Facebook fi YouTube illee yoo qabaatte ati tokkuma keessaa filatta akka dandeetti gadiitti kan gadii lameen kana itti dhiftee lameen kana keessaa alaakeef antidha. Ammaan tana tokko ani amma Google in filadha. Yoon Facebook filadhe rakkoon qabu ani amma Google in filadha. Waanuma dasna jeeni jechuudha. Google gizeen filadhe akkanatti ture. Kunoo maqaa kiyya naa ol baase jechuudha. Maqaa kiyya yommuu naa ol baase kunoo maammee koomedii Orootuu ja'a. Maquma kiyya kanarratti hin dha'a. Kalaas ammanuma jechuudha inni baname. Waan xaaxaa guddaa isinitti qabu miti jechuudha. Buufachuun bichaadha dubbiin durree gizee buufattan Prism Live Studio jaa. Kunoo haala kana jechuudha. Kunoo akkanatti keessisaa kana fakkaata jechuudha. Keessisaa waan kana fakkaata. Keessisaa isa kana fakkaata jechuudha. Ammaan tana isa kana akkamitti laayiviitti seenna? Akkamitti laayiviitti seenna? Laayivii haala kamiin itti seenna? Laayivii Readis kanuma jettu kana dhoonna kuno. Readis kanuma jettu kana kuno. Isi adii kana gadi tuqaasna.
isee gad tuqaasnee akkanatti nu dhufa jechuudha. Mallattoo ida'uu kana tunna ammaas mallattoo ida'uu kana hin tuqaasne. Isee tuqaasnee yuutuubii feesbuukii waan adda addaa nuu fida. Feesbuukii hin dhaatta yoo feesbuukii irra laayivii seenuu deemte feesbuukii irratti hin dhaatta yoo yuutuubii seenuu deemte yuutuubii irra dhaatta yoo feesbuukii taate feesbuukii irratti yani ammas feesbuukii seena akkanaan godha jechuudha. Akkanaan naa fida jechuudha. Konnaktiin godha konnaktii giseen godhe